Imaammanni haajaalaa baay'een mallattoo ergaa dabarsuun kan guutamedha. Haa ta'u malee dhugaa fi hariiroonni bal'aa akkasumas inni lafarra jiru waan geeddaramuu miti. Walitti hidhamiinsi dippiloomaasii Afrikaatti du'a giiftii Elizaabeetiin hin gaddinuu inumaa duuti ishee gita bittaa nu yaadachiisaa kanneen jedhan jiru gabaasa qabna. Odeessaalee gaggabaaboos qabna saganticha waliin fira ol balaay. Haleellaa diroonii Maqaleetti raawwateen namoonni 10 ajjeefamuu hospitaalli Aayidar ibse. Hospitaalli guddichi magaalaa Maqaleetti argamu hospitaalli Aayidar haleellaa ganama kana mudateen namoonni lubbuun darbuu fi kanneen miidhaan irra ga'e yaalamaa jiraachuu ibseera. Hospitaalicha keessa kan hojjetan Dr. Faasikaa Amda Sillaasee shamarran 2 rukutamanii hospitaala seenuu argeeraa jedhan. كنت جبرانوكهم أو كنت ساعات أكبر كنت دكتور har'a ganama naannoo saalamaatti dubartootni 6 gara hospitaalaa dhufan kanneen dirooniin miidhamanii jedhamee natti himamee dhaqeen ilaale wal'aansi baqaqsanii yaaluu kan hin barbaachifneen ta'us miidhamanii turan kun ta'ee sa'a tokko booda ammoo ambulaansonni namoota du'an baatanii dhufan konkolaachiftootni ambulaansotaa reeffi 5 gara Aayidar reeffi 5 biroon ammoo gara hospitaala Maqalee akka deeman nutti himaniiru hospitaala keenya keessa madoon 13 dhufanii jiru haleellaa dirooniin miidhamanii gara kutaa baqaqsanii yaaluu kagalan jiru fuulli isaanii harki isaanii fi mataan isaanii ka miidhame keessatti argamu. Haleellaa diroonii har'aa guyyoota walitti aanan lamaaf kan raawwatame yeroo ta'u mootummaan Itoophiyaa haleellaawwan kana ilaalchisee yaadni kenne hin jiru. Qondaalli TPLF Geetaachoo Raddaa haleellaan diroonii har'a magaalaa Maqaleetti raawwachuu himanii haleellaan kamuu injifannoo humnoonni keenya dirree lolaatti argatan boodatti hin deebisuu jedhan. Kibxata kaleessaas haleellaan diroonii Yuunivarsiitii Maqalee kaampaasii Addii Haqii jedhamutti raawwatamuu humnoonni Tigraay komataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanni kaaba Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu ji'oota 5 booda torbee 2 dura yeroo deebi'ee eegalu buufataalee waraanaa TPLF xiyyeeffachuun haleellaan qilleensaa akka gaggeeffamu beeksisee ture. Gama kaaniin loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa shiraaroo fi iddoowwan biroo qabachuu ajajaan loltoota TPLF ibsan. Ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasa Warrada loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa waraana tibbana bananiin shiraaroo dabalatee iddoowwan hedduu qabachuu ibsan. Ajajaan waraanaa TPLF kun kaleessa galgala fulbaana 13 2022 waraana gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa buufata TV naannichaa irratti kennaniin humnoonni waraanaa biyyoota lamaa kallattii Eertiraan nurratti duuluun shiraaroo to'ataniiru jedhan Galaanaa Balaay dabalata qaba. Waraana kaaba Itoophiyaa waggaa 2 guutuuf dhiyaate dhukaasa dhaabuu ji'oota 5 booda torban 3 dura deebi'ee hammaateera. Abdiin waraanichi karaa marii nagaa furmaata argataa jedhus deebi'ee dukkanaa jira. Waraana deebi'ee hammaate kanaan wal qabatee humnoonni Tigraay irra deddeebiin adda waraanaa hedduun waraanni qindoomina mootummaa Itoophiyaa fi loltoota Eertiraan irratti banamuu himachaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan waraana kana deebi'ee ka jalqabe humnoota Tigraay ta'uu malee waraana kanaan wal qabatee odeeffannoo hedduu kennaan jiru. Himannaawwan irratti dhiyaataniifis deebii hin laanne. Humnoonni TPLF erga waraanni akka haaraatti eegalee naannolee Amaaraa to'atan akka qobbootti dhiyaate lolli jabaan qaammee 3 irraa eegalee gaggeeffamuu fi injifannoo argachuu himu. BBC'n garuu kana addatti mirkaneeffanne. Gama kaaba Tigraayin garuu humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa waliin ta'uun haleellaa jabaa banuu shiraaroof iddoowwan kaanis qabachuu hoogganaa waraana Tigraay akka ta'an kan amanamu obbo Taaddasa Warrada TV Tigraayitti himaniiru. ታሪክ እንዴት እንደሚገልጸው ግራ የሚገባ ነገር ነው። ግን የኢትዮጵያ ሰራዊት በኤርትራ ተሻግሮ seenaan akkamitti akka ibsu bitaa namatti gala. Waraanni Itoophiyaa gama Eertiraatti ce'ee izii tokko guutuun kan izii bahaa jedhamu humnoota Eertiraa waliin adda waraanaa 2 irratti hiriireera. Inni tokko karaa bitaan Eertiraa Tambeeniidhaan godhee karaa Shaallaal adda Aseeriin godhee gama Shiraaroon kan loluudha. Humna waraanaa kana waliin kutaa waraanaa Eertiraa 12 hiriiraniiru. Kana jechuun izii bahaatti hidha'uu kutaa waraanaa Eertiraa 12 jechuudha. Gama mirgaan ammoo baadimmee ka'umsa godhatee humni haleellaa raawwatu guutummaatti kan Shaabiyaati. Asiinis humna lafoo kutaa waraanaa 12tu hiriire. Addoota waraanaa kana lamaaniin izii bahaatti dabalataan kutaa waraanaa Eertiraa 24 fi kutaan waraana makanaayizidii Eertiraa 2 humna isaanii guutuun hiriiraniiru. Humna guddaatu
hiriire. ትልቅ ኃይል ነው የነበረው bara haaraa Itoophiyaatti gidduu waraanni cimaan gaggeeffamutti TPLF waamicha dhukaasa haa dhaabnuuti dibaabee gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuuf walii galeera jechuun ibsa baasee ture. Ibsa kana dhaabbileen idil addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti yaaddoo qabnaa jedhan simatanis mootummaan Itoophiyaa deebii ifa ta'e hin kennine. Hoogganaan waraanaa Tigraay Taaddasan kaayyoon mootummaa Itoophiyaa Tigraayin deebisanii to'achuun waraana hiikachiisuudha jechuun sababni waamichi isaanii fudhatama hin arganneef ibsan. ሁሉንም ካፒታሎች የትግራይን የመቆጣጠር ነው የነበረው ለሶስተኛ ምዕራፍ ነው አራተኛው ምዕራፍ kaayyoon isaa magaalota gurguddoo Tigraay qabachuudha. Kunis sagantaa baafataniin boqonnaa sadaffaa irratti kan raawwatamu ta'ee boqonnaa arfaffaan waraana hiikachiisuudha. Diddaa Tigraay dhaabnee haala kanaan waraana Tigraay seenaa goonaa kan jedhu ture. Kunis yeroon itti kennameera. Jalqaba bara 2015tti jedhame. Qaamni numee fulbaana tokko bara 2015 boqonnaan sadaffaan ni xumuraa jedhame yaadame. Maqalee, Shiree, Aksuum, Addigiraatii fi Adwaas to'annee xumurra jedhanii ture. አድዋም እነዚህን የመቆጨርሳለን ነው Adda waraanaa adda addaatti sochii waraanaa jiraachuu ka himan Taaddasan waraanichii fi aarsaan kaffalchiisu guddaa ta'us waraana kana itti fufuu malee harka laachuun filannoo isaanii akka hin taane dubbatan. በአጠቃላይ ጦርነቱ ማጥቃት በጣም ከፍተኛ ነበር waliigalatti waraana guddaatu adeemaa ture kan jabaa ture garuu amantaan keenya ofirraa ittisuudha marfamneerra waan ta'eef ofirraa ittisuu qabna ture amma qolachuurra darbaa jira haala kanaan diinni fedha milkeesse kamuu hin qabu akkaan ulfaataa ta'uun isaa beekamaa garuu filannoo hin qabnu isaan kan barbaadan akka harka kenninuudha garuu kuni ta'uu hin danda'u seenaa haaraa uumuu hin dandeenyu. ሊሆን አይችልም እና አዲስ ታሪክም መፍጠር አንችልም. odeessaalee gaggabaaboon isinitti hima raashiyaan biyyoota 24 keessatti namoota siyaasaa irratti dhiibbaa taasisuuf jecha bara 2014 irraa qabee doolaara miliyoona 300 ol baasuu Ameerikaan himte himannaan State Department kunis qorannoo tikaa Ameerikaa kibxata gadhiifame irratti kan hundaa'edha. Afrikaan kibbaa lammiilee biyya alaa hojii amantaa adda addaa irratti bobba'anii jiraniif eeyyama hojii fi jireenyaa kennaa turte dhaabuu ishee ministeerri biyya keessaa beeksise. Ministeerri ministeerichaa Aaroon Mosodeelii paarlaamaa fuuldura bahuun bara 2020tti abbaa wangeelaa lammii Maalaawii fi haati warraasaa maallaqa waliin dhahanii himatamuun booda biyyaa baqatan jedhe. Magaalaa guddoo Libaanan Beeruututti dubartiin qawwee hidhattee hojjettoota baankii uggurtee dubartiin kun obboleettii ishee dhukkubsattee wal aansisuuf herreega qusannoo ishee keessaa qarshii baasuu barbaaddee waan dhorkamteef kana kan raawwatte boodarra doolaara 13,000 baafachuun baankichaa baateetti. Pireezidaantiin haaraa Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon kaleessa yeroo kakuu raawwatan haasaa taasisan keessatti Itoophiyaatti nagaan akka bu'u sochii pireezidaantiin duraanii Uhuruu Keeniyaataan jalqaban akka itti fufsiisan waliigaluu himaniiru. Biyyoonni kunneen hidhata biyyoota ollaa kaanirraa adda ta'e kan seenaa lolaa hin qabne akka qaban xiinxaltoonni himu mootummoota dhufanii darbaniitiin dhimmi guddaan jijjiiramu akka hin jiraannes dubbatu. Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaatti dubbii himaa dippiloomaasii uummataa fi Keeniyaatti ambaasaadara duraanii Itoophiyaa kan turan Diinaa Muftii walitti dhufeenya Keeniyaa darbee fi dhufurratti yaada kana kennaniiru. Waayila koo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran keessaa biyyoonni hagammaa karaa nagaatiin Itoophiyaa wajjin turan tokko Keeniyaadha. Biyyoota ollaa kaawwan wajjin wal shakkuun ture yeroo tokkotti walitti buufaa ture fakkeenyaaf Sumaalee wajjin walitti bu'iinsa ture. Suudaan wajjinis wal birraa ture hagammaa wal birraan hin jira. Wal birrachuu jedhu wal shakkuu Keeniyaa wajjin hagammaa seenaa Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti bu'iinsa walitti bu'iinsi ture. Daangaa ishee achi jiru yeroo tokko mul'achuu hin danda'a kun wanta guddaa akka biyyooti waan walitti fideen qabu. Mee walitti dhufeenya gama tokkoffaa gama seekuriitiitiin jiru lammaffaa immoo gama dippiloomaasii akkasumas gama diinagdeetiin natti himamee gama kanaan walitti hidhamiinsa akkamii qabu biyyaaleen lamaan kun. Innis dhugaadha. Last Embassy Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiru Isteetaawusiitti karaa isaa wanta dingata fayyaduu hin ta'in fedhii mootummaa Keeniyaa pireezidaantii Keeniyaa yooma Keeniyaa irraa ka'ee jechuudha. Isinis deemtuu fagoo deemuu qabdan asuma taa'uu qabdan waan jedhu achitti lafti sun kenname jechuudha. Kunis waan tokko argisiisa. Biyyoota lachuu dhaabaa Afrikaa keessa jiru isa jabeessuudhaafis hojjetu jechuudha. Ijaarsa keessas hojjetu ijaarsa cimsuudhaaf jechuudha. Gara qabeenyaaniitiinis
haala adda addaatiin hojii daldaluudhaaf haala adda addaan investimentii walitti fiduudhaan wanni yaalamaa jiru jira. Humni ifaa jiru gara Keeniyaa erguudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Wanta mallattaa'ee jira. Yeroo gabaabaa keessatti gara ifaatiin walitti ta'iinsa hojjetu jira jechuudha. Osoo walitti dhufiinsaa fi wal fakkeenya jira gara aadaatiin gara afaaniitiin. Biyyoonni kun lamaan biyyoota baay'ee wajjin hojjetan jechuudha. dhimma siyaasaa fi dippiloomaasii baha Afrikaa kan xiinxalan Abdullaahi Booruu imaammati haajaa alaa baay'een haasaa ergaa gaarii walii dabarsuun kan guutame ta'us haala qabatamaan biyyoonni kunneen wal fayyaduu waan barbaadaniif sichi hariiroon isaanii akka jabaatu yaadu. Walitti hidhamiinsi dippiloomaasii kan jabaa fi seena qabeessa ta'e ittuu ni jabaata malee hin geeddaramu. Sababiinsaas biyyoota lameeniif bu'aa qabeessa waan ta'eef baankiiwwan jaarmiyaalee inshuraansii fi dhaabbilee Keeniyaa baay'ee Itoophiyaatti dhiyootti arguu jalqabna. Biyyattiin waraanarra waan jirtuuf malee silaa dhaabonni kunneen kana dura jalqabu ture. Kun immoo Keeniyaafis Itoophiyaafis waan gaariidha. Itoophiyaan biyya uummata miiliyoona 100 ol qabdudha. Sun immoo Keeniyaaf gabaa guddaa yoo ta'u Itoophiyaafis bu'aa buusa. Daldalli biyyoota lameenii guddachuu qaba. Itoophiyaan buufata doonii Bombaasaa fayyadamuu barbaadde. Karaan sanatti baasu Isiyooloo hanga Marsabiit geessu asfaaltii ta'eera. Kana jechuun mi'a haala salphaa fi saffisa ta'een geejjibuun danda'amaa jechuudha. Itoophiyaan annisaa elektirikaa maddisiisuu gaafa jalqabdu biyyatti gurgurattuu barbaadde. Keeniyaan immoo irraa bituu dandeessi. Ofii oomishuurra gatii gadaanaa yoo argatte jechuudha. Kunis Itoophiyaaf waan gaariidha. Kanaaf haala qabatama siyaasaa, dinagdee fi hariiroo guddinatti nama geessutu jira jechuudha. Odeessa dhumaan du'a giiftii Elizaabeet lammaffaa hordofee guutummaa addunyaarraa aangoota biyyaatii hanga namoota dhuunfaatti gadditti dhagahamuu ergaa dabarsaa jiru. Biyyoota dur kolonii Biriteen turan keessaa hedduun isaanii ifatti du'a giiftii Elizaabeetitti gadduu ibsataniiru. Haa ta'u malee giiftii Elizaabeet jechuun hunda biraa kan dhagahamu miti. Sirna kolonii Biriitishiin wal qabatee biyyoota Afrikaa keessatti giiftiitti irratti qeeqii dhiyaataa jiru baay'eedha. Galaanaa Balaayi. Duuti giiftii UK Elizaabeet lammaffaa erga dhagahamee gariin hammeenya bulchiinsa sirna koloniitu nutti yaadatamaa jedhu yakka dhalattoota biyyoota kolonii jala turanii irratti dalagame saamicha hojiilee aartii fi bobboca biyyoota Afrikaa lixaa daa'imandii Afrikaa kibbaaf Indiyaa akkasumas daldala garbaa fi hacuuccaa fa'aadha. Mootummaan Afrikaa kibbaa ifatti gadduusaa yeroo ibsu paartiin mormituu Economic Freedom Fighters Party jedhamu garuu du'a isheetiif warra gaddan keessaa akkan taane beeksise. Bara bulchiinsaa ishee waggaa 70 keessatti yakka Biriteenii fi maatiin ishee guutummaa addunyaa irratti raawwataniif dhiifama gaafattee hin beektuu jechuun paartichi qeeqee jira. Duuti ishee yeroo hamaa biyyi kunii fi Afrikaan keessa dabarte kan nu yaadachiisudhas jedha. Qeeqxonni warri kaan ammoo giiftittiin bara mootummaa isheetti reeffa namoota osoo sirna gita bittaa warra British lolanii du'anii akka deebi'u gochuu qabdi turte jedhu. Keeniyaanonni fi lammiileen Afrikaa kibbaa mataa gootota dhuma jaarraa 19ffaatti Keeniyaatti warraaqsa Naandii jedhamu hooggananii fi Afrikaa kibbaatti ka bara 1835tti ajjeefamanii gaafataa jiru. Qabsaa'onni kunniin mataan isaanii akka waancaa moo'ichaatti fudhatamee Londanitti geeffamee ture. Keeniyaatti ajjeechaan gara jabinaa namoota warraaqsa maa'uu keessatti hirmaatan irratti dalagames ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa goolabne odeessaalee dabalataaf marsariitii keenya mil'achuu dandeessu. Saganticha kan qopheesse Galaanaa Balaayi yoo ta'u kan isinii dhiyeesse immoo